isinitu beeka warra gubate argee warra gabrummaara hifatee wareegee. Biraa isin booddee jalqabanii qabsoo hidhannoo isin booddee jalqabanii nama 5 nama 7 jalqabanii fiixaan ba'anii deebi'aniitu ammas saba keenya kana bitaa jiru qawweedhumaan. Maaliif kan keenya ala sana fiixaan ba'uu dadhabe? Maaliif dafee gabbachuu dadhabe? Akka har'aa kana dammaqiinsi Oromummaa babal'atee hin turre. Sirni yeroo sana Oromoo bulchaa ture, Oromoon eenyummaa garaagaraa akka fudhatu. Warri Musliima ta'an an Islaama ofiin akka jedhan. Warri haala biraa naannoo biraa jiran immoo godina keessa dhalataniin akka of waaman. Oromoo jechuun immoo numa jennee ilaalla turre. Inni kaan bakka biraa jiraachuu isaa lafaan yoo dhageenye malee qaamaan waliin agarre. Walis hin beeknu. Gaafa ammaa mana barnootaa sana seenu namuma akka kiyya afaan Oromoo dubbatu. Akka tokko yaada yeroo wal jijjiirrattu aadaa tokko qabaachuusaa si ibsuu walitti dhufne. Itoophiyaa wanti jedhamu kun, Itoophiyummaa wanti jedhamu kun gaaddisa guddaa Oromummaa irra buusee Oromummaan mul'achuun dadhabamee dukkanaa'ee keessattis alattis Oromoonuu ofiin Oromoo ofiin jechuun hanqatee alagaan immoo Oromoon yoo ta'e sababicuu tokko sana jalaa baasuudhaaf waan Oromummaa kanatti cichuun barbaachisaadha. Ilaalle addi bilisummaa Oromoo kun adeemsaan dhalate. Waan bakka tokkotti guyyaa tokkicha waan achuma taa'amee argameen hin dhalanne. Abaa warra uuman keessaa tokko lafa jala wanta illee kan jiru. Dhaabii tokko keessa kan calqabne actually jaatamoota keessaa lafa jala irra keessaa waan biraadha kan mul'annu kan fakkaannu. Lafa jala garuu dhaaba Oromoo kana dhaabuudhaafitu olii gadi jedhaa turre. Maadheedhaan hojjetta. Nama 5 iddoodhaa nama 3 akkuma yeroo isaatti. Of eeggannoo jabaa barbaada. Baay'ee kana malee basaasii tokkoffaa basaasii dhugaadhaan kan jiru jira. Dhugaadhaan. Lammaffaa immoo yaadumti basaasii jira iddoo hallee mukillee na dhagaa haala jettu keessatti guddannee nu agarsiisa. Mukillee nu dhagaa nama eenyuun nama waan hojjettan beektu waan ta'eef. Waan hojjenne beeknaa akka inni mancaasu beekna. Garuu yeroo sana isa mootummaan basaasa 100 yoo godheera ta'e akka waan basaasii 1000 jiruutti mataa kee keessa jira. In sodaatta waan gootu hundumaa. Kanaaf shaffisaa miti wanta hojjettus. Shaffisee iddoo 60 ka'ee 74tti kan nuyi dhaaba dikileerii goonee. Isaatiin immoo humnoota Siyaad Barree bobbaasee Oromiyaa walakkaa dhuunfachuuf barbaadu wajjinis lola addaan hin citintu deemaa ture. Fuulduraan Dargii loltaa, duubaan immoo waraana Siyaad Barree loltaa. Kan biraa haalli hedduu rakkisaa ture. Quunnamtiin alaa wajjinii sila Harargee irraa kan mijjatu Somaaliyaa keessaan ture. Helikopter sappoortii ka ta'e fuulduraan waraana Dargii, duubaan waraana Ispeellee inni kun isa guddaadha. Haalli fakkaataan achittis nu mudate. Mootummaan Dargii humna kibba Sudaan SPLA jedhamu ijaaree dirree keenyatti qajeelchee nuufi SPLA wajjin lolli 84tti jalqaba. Karaa Weestii gargaaru. Karaa Eestii homaa hin qabnu. Gargaarsa hin qabnu, kominikeeshiniin keenya argee ijoolleen keenya dhumtee hin jiru. Hariiroon Weestii fi Oromoo hin turre jechuudha. Maaliif jarri warra xixinnoo akka garaa isaanii ajajatan malee kan guddatee noo jechuu danda'u uumuun barbaadan. Magaalaa keessa immoo Dargiin akka jirutti nama keenya guuree hidhaatti naqe Yaalibsaa fa'a. Nugeetaa fa'a warra kan isaan kun magaalaa keessatti maddee hojjetaa turan.
Hoogganoota ala jiranii wal quban qabu. Jaallanni wareegaman. Somaaliyaan waraana diin Islaam jedhu tokko nama 980 ol qabu. Hidhannoo jabaa hidhate. Nutti bobbaafte. Walumaa galasa dirreen kophaa dhaabbatee jira. Abdiin tokkittiin jiru uummata keenya qofa. Dhugaatti uummanni Oromoo godina bahaa seenaan yoomuu irraanfatanatti fakkaata. Yoo nuyi jabaannee nu arganitu gara keenya goru malee isa jabaa baasuu barbaadu. Jabeessanii tokko baasuu barbaadu. Jabaatee akka arcumee isaanii baatee intarastii isaanii eeguuf. Cituntu deemaa ture. Kanaaf humni keenya dargii irratti xiyyeeffachuu irra ammas humna nu wajjin waldhabbii tokkollee hin qabne wajjin walitti bu'iinsa kanarra ofirraa deebisuu irratti bobba'ame. Kanaaf dhibdee dhaabonni warri amma milkaa'e lamaan hin qabaanne jechuudha. Bu'aa maalii keessa arganna jettaniitu kan jaraa wajjiniin dhaabbachuu dhufe? Filmaatatu hin turin. Akka nuti mootummaa yeroo sana yaadamaa ture irraa qooda fudhannu dhiibbaa gurguddaatu nurratti godhame. Firoota keenya dabalee. Mootummaa Suudaanii yeroo sana tures dabalee. Hoogganoota Sha'abiyyaas dabalee. Dhiibbaan gama tokkoon godhama. Gama kaaniin immoo sirnichi akka dimokiraata'u irratti ni gargaarra. Dhiibbaa dandeenyu hundaa ni goonaanis abdachiisuunis wajjin ture. Kanaaf yeroo sanatti mee dhandhee haa ilaallurraa malee amantii dhibbatti qabaannee miti. Mootummaa cehumsaa akka seennu dhiibbaan gurguddaan nurra godhame. Dhiibbaanis kadhaanis. Warri Ameerikaanii yoo mootummaa cehumsaa seentan sirni dimokiraasii biyya sana keessatti akka dhugoomu deeggarsa keenya dhibbatti qabduu nuun jedhan. Warri Eritiriyaa nutu dhimma keessaa qaba achi keessa jiraachuu keessan. Kanaafuu yoo seentan gaariidhaa nuun jedhan. Firoonni keenya gargaraas bobba'aniitu nu gorsan. Caalaatti murteessaan pirezidantiin Suudaanii Abbashiir nama isa bakka bu'u nutti ergee yoo mootummaa cehumsaa seenuu murteeffattan malee asuma nutti hin deebinaa nuun jedhe. 91tti ka seenne addi bilisummaa Oromoo itti yaadee barbaadee hin seenne. Hawannaa humnoota garii dhiibbaa humnoota gariitiin seenne. Humnoonni dhiibbaa fi hawannaa nurratti godhan sadarkaa duraatti mootummaa Ameerikaaniiti. Mootummaan Ameerikaanii dimokiraasiin akka jiraatu dhiibbaa barbaachisu hundumaa goonaa biyya sanatti yoo keessa jiraattanii qabsooftan isinii wajjin jirraa nuun jedhan. Itti aansee mootummaan Suudaaniis akkuma kana yoo keessa jiraattan wayyaa nutu dantaa keessaa qabaa keessa jiraachuu keessan irraahii jedhan. Warri Shaabiyaa caalaatti immoo nutu dantaa keessaa qabaa. Wayyaanee wajjin wal dhabbii gurguddaa qabnaa. Kanaaf yoo isin keessa jiraattan irra caalaa of amannee hojjennaa. Kanaafuu dantaa keenyatu keessa jiraa. Isinii wajjin dhaabbannaa. Mirgi dimokiraasii akka kabajamu waan dandeenyu hundaa ni goonaa. Kanaaf seenaa jennaanitu seeni. Tigireen qophaa'ee dhuma dhufe qophaa'ee meeshaas horiis dhaabas fudhatee dhufe. Adda bilisummaa Oromoo tokko karaa sana dhufe karaa Weestii Galaasaan fa'aa yommuu dhufanii shaggariin galan aeropilaaniidhaan irra dhaadhaa dhufanii namni iyyuu nageenya. Kan Leencoo fa'aa yommuu karaa Weestii dhufanii hammi tokko baanee simanneerra. Takkaa hin amannee shakkii guddaadhaan hammatti wajjin hojjenne sana wajjin hojjenne
dhumarratti wal dhabbiidhaan dhumatee jechuudha. Kan duraa nuti akka wayyaanee irraa abdii qabaannee hin beekne. Akka shakkineetti seenne akkuma shakkinee ta'ee akka sanatti takkaan nuun sobne wayyaanee humnaan nu caalte waraanaan nu injifatte garuu takkaan nuun sobne. Humna keenya akka humni wayyaanii nurra caale beeknee of duuba deebisnee hogganoota keenya dura of duuba deebisnee jechaadha. Hogganoota keenya of duuba deebisnee sana booda keenyee mari'an dadhabbii nu keessa jirus. Nambariidhaan wal hin gitu. Onneedhaan garuu wal gita ta'a. Maaliif ijoolleen kutattuudha nagarta. Filmaata lama nu fuuldura jira. Waan kana dinnee duubbeen keenyas cufamee ammuma lola seenuu. Waan kana fudhannee balaa inni qabu hundaa wajjin mootummaa ce'umsaa ka jedhamu kana seennee gara inni deemu ilaaluu ka jedhuunitu koree gidduu itti yaadachee koree gidduu koree dhihaa ka jedhamu karaa dhihaa ture ka sana walitti qabnee itti dhiheessinee murtiin ka koree gidduuti. Yaada isaa duraanii jijjiiruu ni danda'a. Koreen gidduu yaada duraanii kaasee mootummaa ce'umsaa kana balaa baay'ee qabaa. Garuu itti seennee ilaallu ka jedhu akkasitti mootummaa ce'umsaa seenuu dandeenya. Akkasiin deemna. Yoo jigee kan jennu jirra. Beekna akka inni jigu. Mootummaa intinaan sun ce'umsi sonni ce'umsaa suni akka inni jigu beekna. Kumaa inni erga namni hangana ga'u gidduu seenee tole jechuudha malee jennaa jechaa. Waliigalteen waraana keessan mooraatti galchuu suni maalirraa dhufe filannoon mooraa biyya keessatti gochuu biyya alaatti gochuu filannoo dhiibbaan waliigalteen sun maalumarraa dhufe mee? Murtaawe keenya qofa miti. Ka wayyaanees akka mooraa galuu murtaawe. Ka eegu immoo humna wayyaanee miti. Akka daawwattootaatti dhufanii karagaa bahan Ameerikaanota irraa turanii warri Shaabiyaas turan. Kanaaf sanarraa kaaneetu nuti waraana keenya mooraatti walitti qabnee yeroo nuti waraana keenya mooraa walitti qabnu humni wayyaanee kasaa takkaa. Inkaampmentii dhufe miti. Elekshiniidhaaf inkaampii yoo gootu waliigalteeta Tigireedhaan waliigalteeta. Inkaampii goonaa jette isheenis inkaampii gooti nuyis inkaampii goonaadha. Lafa mootummaan international community'n jiranitti kan kun ta'e. Anis wayyaanes mooraa akka galu jedhamee yeroo keenya galu ka jaraa hin galin hafe. Bakkitti badiin dalagamee warri silaa jaarsummaa nu gidduu jirus murni kam akka walta'insicha cabse gabbahee naasa'in hafe. Gabbahee jiraanis isinis mooraa seenaa hin jedhina. Humnoota alagaa nu gidduu seenee furmaata godhu kanaa wajjin yeroo dheeraa deemne jecha waan wayyaaneenis gochaa turte. Hidhaa ajjeechaa kana hundaarratti waan hundeedhaan wayyaaneen yaa qabdu adda bilisummaa Oromoo akka isheen itti ilaaltu. Irratti dhiibbaa godhanii jijjiirsisuudhaaf gariin fedhii isaa hin qabanii gariin immoo humnatti hin qabanii jecha. Akkamitti murteessitan waraanni keessan mooraa galu jechuu irratti? Suni hoogganni wal bira jiru bal'inaan irratti mari'ateetu murtaawe waan namni tokko lama murteessuu danda'u miti. Waraanis namni gari yeroo sana daggala ture. Yeroo sana osoo hayyamuu baatanii waraana sanaan mooraan seenin jechuu wanti isaan dhorku hin turre. Kanaaf walta'iinsuma hoogganaatiin hojiirra oole waraana mooraatti galchuun sun. Maaliif irree har'a namni tokko leencoo lataatti kan quba qaban waan kana irratti? Maqaadhuma isaa taadhaama fakkaata waan biraa himuu hin danda'u. Iddoo dafanii chaartara keessaa bahuun namoonni dogoggoraa akka jedhan sana irraati akka ilaalcha kiyyaatti dogoggoran argu. Maaliif ibiddan lolan nu qabate ji'a hundaatti. Waraanni mooraatti qabamee
isaan dura bilisa ta'e uummata isaa keessa ture suni yeroo adda addaatti walitti gufannoota ta'uun isaan alatti immoo wayyaaneen inni mooraa galeetteen callifte. Mooraatti gale waraanichi hin callifne ishiin. Waajjiraa cufuu, dabballee waalii gochuu, shororkaa uumuun itti fufee jechaadha. Eega gaafa mootummaa ce'umsaa seenne osoo walgahii shaggar irra jirruutu dhukaasi duraa baname. Hamma gaafa mootummaa keessaa baanuutti guyyaa tokko nagaadhaan oollee bulleen beenu wayyaanee wajjinii. Jechuudhaafi chaansiin argan. Piraayoritii maseetii goona jechuudhaaf iyyuu chaansiin argan. Muddama sana muddumni sun itti dabalame waa'ee piraayoritii dubbachuu nun geessine. Waa'ee immediately maaltu ta'utu irra jira kan jedhudha. Fullee yoo araaras ta'e sana booddee erga bahamee booddee araarri immoo argama. Yoo araarri jiraate. Fedhii keenya immoo agarsiisneerra. Ambaasaadorotti dirreetti natti dhufanii natti haasa'an. Nuti gama keenyaan haasaa jecha deebisnee haasa'uufis qophii ta'uu keenya himnee jechaadha. Kanaaf chaartara keessaa bahuun dogoggora warri jedhanii sababaa isaanii egaa 1 2 3 4 5 jedhee hin beeku. Maaliif yeroo si'anaa kana waan adda addaa walitti hidhama chaartaraa bahuuf dhiisuun kun. Dhaamsaa walitti kana goonuu kana goonaa deeme malee. Addi bilisummaa Oromoo jaarmaa jabaa ture hin turre. Ka dura amanu ana. Rakkina baay'ee qabna ture. Hir'ina baay'ee qabna ture. Hojii hojjechuu dandeenye jechuudha. Maaliif ektik baay'ee emergency guyyaa haalli emergencyidha. Guyyaa haalli argachuu dandeessu the leadership. Yeroo akkasii kana keessatti akki biraa akki ta'uun turre bahuudhuma qabna turre. Oromoon achi gahe amma bakka lakki waan ati naa ergite ergamaa keetiif hin ergamu jalee keetiif jalee hin ta'u jechuu sanarra gahee jira har'a. Uummaticha ka dide kana har'a. Kuni injifannoo wareegama gurguddaadhaan argame. Qabsichi biyya galeera harka uummataa seeneera. Uummatichatu humnoota hooggana alagaan ramadeef dide. Kun seenaa Oromoo keessatti waan kanaan dura mul'atini waan bara dheeraa abjoonne jiraannee arguu keenyaaf baay'eedhaan gammada. Belbelli amma belbelaa jiru ka tsunaamii jedhamu kun diddaa addi bilisummaa Oromoo gaafa sana uummata Oromoo keessa facaase keessa madde akkasumatti lafaan kaane. Yohaannis warra kiyyatu nama moggaase leenco immoo anumatu of moggaase. Siditu beeka warra gubatee argee warra gabrummaarraa ifatee wareegee.